garri tokko nagaa argatee garri tokko nagaa argachuun akka hin dandeenye waggaa meeqaaf dubbatamaa tures jecha keessas jira warri injustice anywhere is a threat to justice everywhere kan Martin Luther King jedhe amma waan qaqqabaa nu irratti illee gahaa jira jechuudha. Injusticein yookaas miidhaan iddoo tokko jiraatu bakka hundaa ga'uunsaa akka noolle seeruma dhala namaa keessatti jireenya namaa keessatti bakki tokko nagaa argatee tokko nagaa dhabuu hin danda'u. Keessumaa immoo afaan tokko haasofna, biyya tokko qabna, aadaa tokko qabna, ilmaan abbaa tokkooti ofiin jenna. Garri tokko nagaa argatee garri tokko nagaa argachuu hin danda'u. Kana argaa jirraa jechuudha. Maaliif diinni keenya hammuma nuti jabaannu jabaattee ijibbaata falmatti. When the going get tough, the toughs get going. Jedhu miti. Akkuma nuti jabaannu isaanis immoo nu garboonfachuudhaaf jabaatu. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo dachee Oromiyaa hunda wal gabaa jira, wal qaqqabaa jira, bakka hunda wal ga'aa jira. Kun diina rifaasicha naasuu isaan irra godha. Isaan kan isaan jedhaa turan kunoo warra dideetu miidhamaa ture malee Arsiin misoomaa jiraa nuun jedhaa turan. Jimmaan misoomaa jiraa. Warra didee warra dhaga'uu dideetu isin warri diddan kun jedhamaa ture jechuudha. I wish I said so jechuun suni utuu jiraachuu baate. Bakka hunda qaqqabuun saan oolu miidhamuun uummata keenya. Dhiigi dhangala'uun uummata keenya. Haati Oromoo manni irratti gubachuun buqqa'uun uummata keenya bakka hunda qaqqabuu kan oolle hayyoonni yeroodhaa hamma yerootti nutti himaa turan. Nutu naga'u. Hin nageenyu beektaa? Sila ollaan dubbataa ture. Waraabessa miilla kee ciniinaa jirutu ana nyaataa jiraatii callisaa waan jedhamu tokko fakkaata kan keenya. Gareen tokko gaafa nyaatamaa jiru inni tokko qaqqabuu fi danda'a. Innumti nyaatamu iyyuu callisuu jalqabee jechuudha amma immoo. Garuu nageenyi waaraa uummata kanaaf kan dhufuu danda'u Oromoon hundi gaafa nagaa argatudha. Nagaa argachuudhaaf immoo mirga keetiif falmachuu danda'uu qabda. Har'a miti bar gareen tokko gar tokkotti qabanii kan lafarraa duguugaa turan walloorraa jalqabanii. Hin cabneef garuu duutin dhaabbanne nurraa. Yerootti uummanni Baalee gobbaa keessaa cicciree ishee baasee ture kophaasaa rukutamaa turetu jirise ture bara dheeraa dura. Garuu inni wal taanee waloo taanee tokkoon hin kummaadhaan hin kaanu taanaan akka uummata waloodhaan ka'aniitu mirga isaanii kabachiifataa turan waggaa dheeraadhaaf. Mirga qawwee qabaachuu, mirga eenyummaa isaaniitiif falmachuu, diina gidduu ta'anii afaan isaanii preservii godhanii bara baraan dheereffatanii asiin ga'anii jechuudha. Yoo waliin taanee kaane malee nageenya qabna jedhaa turre miti hin jiru nageenyi sun. Maaliif diinni keenya sababa adda addaa baaftee isa ishee afaan Oromoo haasoftu isa afaan Oromoo haasa'us uummata kana baay'ee nama gaddisiisa. Inni seenaa jamjamoo baay'een itti dhiyeenyaan beeka. Utuu maqaa dhawwaadhee naa wayya ture. Baay'ee waliin hojjechuu yaallee turre waa'ee Oromoo kanarratti. Inni wal qabatee hin beeku. Dhugaa keenya iyyuu himneen finne soba dhiisaatii jedhu Dr. Gammachuun yeroo baay'ee. Dhugaan Oromoo dubbatamee hin dhumne. Dachee isaarra jira laga ceeda lolaan jiru. Eenyuun hin shororkeessine. Biyya isaarratti jiraachuu dadhabnaan qawwee kaase uummanni kun waraanni kun. Uummata isaa keessaa. Haati Oromoo ofirra dabarsitee lagatti dhadheetti baatte. Akkamitti bada waraanni kun isa badu miti bar. Waan ololaniif waan balleessan isaanitti fakkaata isaan warra akkas jedhan kun. Har'a maqaa adda addaa fudhatanii maqaa jibbamaa sana fudhatanii dhufuun isaanii tarii addunyaa irratti fudhatama dhabsiifnaa laata. Uummanni kun hamma miidhametti miidhamuusaa qabatee taa'utti hin jiru falmatee mirga isaa kabachiisuudhaaf deemaa jira jechuudha. Haqaa ololaa propaganda adda addaa waan barbaadan fida create anything waraana kana dadhabsiisuun balleessuun hin danda'amu. Sababni isaan maqa balleessii sana fudhatanii dhufanii fi akkasittiin tarii manatti deebifnaa laata. Intimideetii goonaa laata. Fudhatama dhabsiifnaa laataadha hin jiru sun immoo. Inni gara biraan gargaarsa maaloo jedhamee jireenya keenya keessatti yeroo meeqaaf meeqa argineerra. Ani harka kootiin namoota wal kakaasne warra wallootiif mana ijaarre 2021
garee naannoo tokko 2023 utuu iji keenya ilaalu manichi gubate naannoon nuti ijaarre sun mucaan nurkaa fuudhee mana sana ijaarsisaa turellee bara 2023 irratti ajjeefame. Uummata kana inni ijaarraa bakka isaatti deebifnaa bakka inni buqqeetti deebifnaa inni deeggarraa diinni dhuftee loon irraa dachaafattee deemti. Dhuftee mana irratti gubdi. Nuti hojjennee diinaaf gabbarraa jechuudha bara baraan. Hamma nageenya waaraa fiduudhaaf waraana kana hidhachiiftee nageenya waaraa hin mirkaneessinitti biyya kee keessatti gargaarsi ati gootu borimmoo isaa gubatu ija keetiin argitaa jechuudha. Ija kootiin an argan harka kootiin kan deeme. So warra gargaarsa jedhan kanas eeyyee namni har'a beela'aa jira. Manarraa buqqee bakkeetti haati Oromoo awwaara keessatti teessee mucaa hoosisaa jirti eeyyee. Furmaanni sanaa garuu mirga keetiif qabsooftee akka lammata manni irratti hin gubanne gochuudha. Furmaanni sanaa jaarmiyaa kana jalatti masakamtee qabsoo kee finiinsuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo Arsii keessatti akka haaraatti ijaaramu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ijaaramee jira. Hoggansa qaba. Bakka inni itti lafa hin qabanne hin jiru waraana kana bira dhaabbatanii jabeeffatanii uummata beela'ee sanallee har'a kam goonaa maal goonaa uummanni kun beela'aa jira kan jedhamuu fi kallattii waraana kanaatiin akka inni agabuusaa hin bulle gochuun hin danda'ama. Goonees beennaa waggaa lamaan sadan kana keessatti. Uummata keenya naannoo dharraatiifis salaaleetiifis karaa waraana bilisummaa Oromoo yeroo nuti gargaarsa keenya qaqqabsiifnetu jira. Kanaan ala garuu warra maqaa uummata kanaatiin kaazinaa isaanii guuttachuu isaanii bira dhaabbachuudha yoo ta'e dhaqaa gargaaraa kennaa fi isinirraa hafeera taanaan. Dooraa birrii miliyoona 79 siinqee baankii galee maqaa uummata Booranaatiin baankii Shimallis Abdiisaa fa'a. Ittiin isaan rasaasa bitanii uummata keessan ajjeesu. Maallaqa keessaniin rasaasa bitanii uummata keessan ajjeesu. So ni falmadhu kanaan ala har'a mana irratti ijaartaa bor dhufanii irratti gubu. Har'a deebiftee ijaartaa bor dhufanii buqqisu. Har'a bakka isaatti qotee bulaa deebifta maatiidhuma keeyyuu. Loona isaanii bittee fi sangaa bittee fi akka isaan qotan gota bor dhufte faannoon dhuftee qalattee nyaatti. Ati as teessee diina gabbartaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaatti ergitee waraana kana rasaasa bitanii akka ittiin uummata keessan ajjeesan gootu jechuudha. That is what is happening. Kana argine waggaa 8 kana keessatti obboloota. Falmadhu hoggansa cimaa qabna waraana uummanni Oromoo waan dhabe tokko ture obboloota ko. Hidhannoo dhabe ture har'a hidhataa jira. Victory keenyaaf nageenyi keenya uummanni keenya nageenya waaraa akka jiraatuuf steeppiin iseen jalqabaa fudhatamte waggaa 8 kana lafa qabatte. Kana jibbiti sodaatti waraanni mootummaan Itoophiyaa ollaan diinni warri diinaaf hojjettu kana sodaatu. Keessumaa Oromoo ta'anii nama dhukkuba waan akkasii gaafa gadi ba'anii labsanii uummata kana ficcisiisan jechuudha.